Kan jaallattu osoo eduu kan si jaallatu si darba. Si jibbee hin jenne useetti jallifta. Si jibbee hin jenne useetti jallifta. An rabbumaan qaba baay'ee jijjiiramta. Baay'ee jijjiiramta. Ani maqaan koo Eemmin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Harargee Bahaa keessatti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa torbaatti maatii makiyyatti baradhe. Kutaa torbaffaa ergan gahee booda maaliif akka isaan biyya hambaatti badan beekuu baadhus namoonni hedduun daangaa qaxxaamuranii biyya hambaatti otoo isaan badaa jiraniin arge. Anis gaariifamaa otoo addan baafatiin maaliif akkuma isaaniin banne jedhee yaadeen gammoojjii Sumaalee keessa qaxxaamureen biyya Yemen jedhamtu tokkoon seene. Yemen qaxxaamurree Saawudii seenuuf otoo jirru mucaa magaala bareedaa amala qabeessa tokko waliin wal barre. Yeroo natti dubbatu fuula isaa keessa yeroo ilaalu miira jaalalaan na ilaala. Namoonni nu waliin godaanan wal hammannee waan deemnuuf isin lamaan jaalalleedha moo jechuunis nu gaafatu. Walirraatii sekeendii tokkoof gargar hin baanu. Yaada gara biraa tokkollee otoo naaf hin qabaatiin wal hammannee waliin bulla. Akka nama bakka tokkotti dhalatee guddateetti icciitii ijoollummaa keenyaa kaasnee waliin mari'annee waliin haasofna. Yeroon isaa gabaabduu baatii tokko ta'us haa ta'uutii garuu miira jaalalaa guddaatu anaa fi isa keessatti uumame. Otuu kanaan jirru dallaalaan guyyaa tokko isaatiin ishee gadhiisii koottuu kanaan booddee deemsa kanarratti adda ba'uu qabduu jechuun yeroo isa gaafatu imimmaan ija kiyyarra lola'e. Baay'ees hirqinfadhee boo'uu kiyya yeroo argu jireenyi qananii sun nattaafu malee ani mucayyoon kun otoo akkanatti boossuu isheerraa adda baheen qofaatti dhiiseen hin deemuu jedhee dallaalaaf deebise. Guyyaa sanas dallaalaa faana walitti bu'anii anis na waliin ta'uu isaatti gammadee guyyaa lama toon buliin garuu dabaree koo dallaalaan meeshaa kee walitti qabadhuutii halkan kana baataa jechuun na gaafate. Si jibbee hin jenne useetti jallifta. Si jibbee hin jenne useetti jallifta. An rabbumaan qaba baay'ee jijjiiramta. Baay'ee jijjiiramta. Boo'ees baay'een gaddee dargaggeessan jaalladhu kana dhiisee deemuufi innis ani asitti hafuu koo wayya malee ati asitti hafuun kee gaarii waan hin taaneef deemii duuba keerran dhufaa jechuun na jajjabeesse. Jaalalaan illee guyyaa wal argine irraatii kaasnee akka waliin taanu waadaa waliif gallee ani nagaadhaan Saawud Arabiyaa seene. Haa ta'uutii garuu qalbiin kiyya isa biratti hafe. Har'a moo bor naaf bilbilaa yaada kiyya naaf tasgabbeessatoon jedhu yeroon yeroo irratti dabalamee xiqqooshee yoon obse isan argadha jedheen keessa kiyya toon goyyomsuu waggaa 4 guute. Kanaan booddee anaanis umuriin kona jala darbuu danda'a jedheen hariiroo akkan qabachuu qabu murteesseen dargaggoota kana dura gaaffii jaalalanaaf dhiyeessan. Haa ta'uutii garuu irra deddeebiseen isaan didaa ture. Darbee immoo amala qabeessummaan kan natti dhiyaate dargaggeessa naannoo koo barnootaan yuunivarsiitii irraa eebbifamuuf waggaa tokko isaa fi waliin hariiruun jalqabe. Innis akkuma jaalallee koo duraa amala qabeessa waan ta'eef miiraa fi yaada koo kallachumaan gara isaatti goradheen isaaf keessa koo boojjisiisuun jalqabe. Otuu miira jaalalaa gaarii keessa jirruu dhibeen addunyaa kana rakkisee koronaan biyya keenya ni seena. Yeroo kanatti manneen barnootaa waan cufamaniif jaalalleen koo kuni gara maatii isaatti deebi'e. Amantaa isaatti nama baay'ee cimaa fi anaan illee wantoota hedduu na barsiisudha. Yeroo kakatu maqaa rabbiitiin yeroo hundaa kakata. Seeraa fi heera barnoota islaamummaa sirriitti gadi fageessee ni beeka. Maatiin isaa baadiyyaa waan jiraataniif ifaan naannoo isaanii hin jiru. Sababa kanaatti torbeetti yoo guddate al tokko naaf bilbilee bilbilaan sagalee isaa na dhageessisee eebuu jaalala koo na baasa. Maatii isaa hojiidhaan waan baay'ee gargaaruuf anis magaala deemiitii bilbila kee chaarjessii naaf bilbili jedheen jaalallee koo kana hedduu isan dhiphisu. Guyyaa gabaa deemee chaarjii godhee bilbila naaf bilbila. Osoo kanaan jirruu akka Oromiyaatti gaddi guddaan tokko ilmaan Oromoo hunda ni mudata. Kunis du'a goota keenyaa artistii Haacaaluu Hundeessaati. Goota keenya erga diinni nu harkaa nyaatee neetworkiin biyya keessatti ji'a tokkoof ni bada. Jaalallee koo kana waliin
waliin wal qunnamuu dhabne. Lolli guddaas ganda dhaloota isaa yeroo yerootti ni ka'a. Hanganni naaf bilbiluutti obseen otoo hin jiruu baatii tokko booddee akkuma neetworkiin banameen bilbila koo irratti bilbilee haasaa naasofsiisu jalqabus haa ta'uutii garuu akka duraa ta'uu dide. Baay'ee taphni isaallee jijjiirameera. Dura kana ni beeku maqaa rabbii waamee akka inni hin sobnedha. Yoona kana garuu na sobuu jalqabe. Si malee addunyaa kanarraatti namni anaaf taatu hin jiru jedha. Yoon siin dhiise rabbi lubbuu koo addunyaa kanarraatti haa kaasu jedhee si'a baay'ee irra deddeebisee kadhata. Otuma kanaan jiruu fuudhuufidha jechuun na gaafate. Anis wanta qoosu natti fakkaatee maal fuutaa jedheen yeroon isaan gaafadhu akkuma dargaggeessaa dubartiin fuudhakaa jedhee naaf deebise. Maaf qoostaa moona qoruu fi jechuun yeroon isaan gaafadhu qoosaan jiruu fuudhuufidha jedhee naaf deebise. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. Dhugaa jedhee amanuudhaaf baay'ee waan na rakkiseef sammuu kootiin wanta inni natti dubbachaa jiru qoosaa madhaa hin yaaddeenii jedheen of amansiise. Haa ta'uutii garuu dubbiin sun qoosaan turre. Guyyaa 4 booddee akka fuudhe natti himee suuraa isaaniillee anatti argisiise. Wanta jedheen itti dubbadhu dhabeen afaan koon qabadhe. Gaddees baay'ee na dhukkube. Of amansiisee of jajjabeessuunis baay'ee natti ulfaate. Haa ta'u garuu otoon kanaan jiruu wanti na gammachiisu tokko ammas jireenya koo keessatti na mudata. Jaalallee koo waggaa 4 oliin dhabee suuraa isaa karaa feesbuukii nan arga. Battalummas hiriyummaa ergeefiin karaa keessaan immoo eenyu akkan ta'e miseejii yeroon barreessuu fi eenyu akkan ta'e na baruu hin dandeenye. Waa hedduu kaasees guyyaa sanatti taphadhus haa ta'uutii garuu walii galuu dadhabne. Bilbila kiyyas ergeefiin naaf bilbilii jedheen yeroon isaan gaafadhu edaa dubartiitu naaf deddeebisaa ture. Haadha manaasaatu maqaa isaatiin toora feesbuukii isaa taphata. Galgala yeroo inni manatti galu wanta na waliin haasaa turte yeroo abbaa manaa isheetti himtu innis bulee ganama isaa lakkoofsa koo isheerraa fudhatee naaf bilbilee sa'aatii dheeraa waliin haasofne. Hanga har'aatti akka guyyaa sanaa gammadeen hin beeku. Haa ta'uutii garuu erga waan hundumtuu darbee fuudhee daa'ima ijoollee 2 godhatee anaaf inni deebinee wal barre. Innis yeroo dheeraa erga na eegee booda na dhabee abdii kutatee waggaa 2 dura akka fuudhe natti hime. Ani immoo jaalala ji'a tokko qofaa waliin dabarsineef baay'ee natti tolee gammadeen gara fuulduraatti illee si waliin karoorfachuuf abdii godheen waggaa 4 isa eeguu koo yeroon itti himu baay'ee gaddee har'allee haadha manaasaa dhiisee na waliin akka jiraachuu barbaadu natti hima. Ilmoon dubartii daa'ima godhattee isa jala waan jirtuuf gonkumaa jireenya keef kana hin raawwatiinii anaafis kan rabbi naaf kenne jireenya koof hin dhabu jedheen obbolummaamaan hanga har'aatti waliin haasofna. Rayaan koo lammaffaa dubartii gara biraa fuudhee jireenyi naaf hin taane ammayyuu otoon siin dabaladhee fuudhee sin jiraachisaa anaan jechaa jira. Akka inni na jaallatuu fi akka ani isa jaalladhu beekus haa ta'uutii garuu kan koof kaansaas dhumeera. Otoo na jaallata ta'ee anaan dhiisee nama gara biraa waan hin fuuneef jireenyuma kee jiraadhu jedheen ofirraatii isa qabe. Waggaa 4 kana keessatti nama baay'ee na jaallatu hedduu argadheen hin ture. Haa ta'uutii garuu kan ani jaalladhu nama gara biraa waan ta'eef ergan naman jaalladhu dhabuu koos mirkaneeffadhee dhiira karoorfatee na jaallatu jaalala dhugaas anaatiif naaf qabu hanga yoonaatti hin arganne. Mee hiriyoonni koo maal akkan ta'uu qabu maal akkan godhu yaada keessan naaf qodaa. Jaallatanii dhabuu jaalalaan dararaa keessa seenuu rabbi isinaa oolchu. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. An rabbumaan qabaa baay'ee jijjiiramtaa baay'ee jijjiiramtaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akka sinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya jajjabeessuu danda'u akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Egaan akkuma dhageessan xalayaa kanarraatii wanti
wanta guddaa ta'e tokko barattaniittu. Jaalala keessatti abdii kutuun gaarii miti. Haa ta'utii garuu rakkoon akkasiillee nama mudachuu waan danda'uuf waan hundumaayyuu of eeggannoo naa taasisnu kan jedhu dhaamsa ani isiniif qabu qophii kanaaf kan guyyaa har'aati. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun akka na deeggartanillee kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.